uummata egereesaaf nu abdatu kanaaf sagalee hin taanu yoo ta'e jiraachuun keenya faayidaa hin qabu dhabamuu qabna jechuudha nutillee. Walloo keessatti uummata jumlaadhaan konkolaataa keessaa buusanii guyyaa saafaadhaan rasaasa itti dhukaasanii ajjeesanii viidiyoo waraabaniiru. Nama ajjeesanii morma irraa muranii morma isaatti geeraraniiru viidiyoo waraabanii itti dhaadataniiru. Humnoonni siyaasaa kun kanneen maqaa qofaan jiru kan guyyaa tokko sagalee uummata isaanii dhageessisiin kan guyyaa tokko quuqqaan uummata isaanii itti dhaga'amee yaa uummanni koo miidhamaa jira kan hin jedhiin. Uummata kanaaf kallattii kaa'anii karaan si baasu kana yaa uummata nana jechuu danda'utu irra jira jechuudha. Yoo akkas hin taane gaafatama seenaa jalaa ba'uu hin dandeenyu eenyuun keenya. Duuti Haacaaluu Hundeessaa waan baay'ee jiruu danda'a ture biyya kana keessatti. Kan kana alaa ragaan kana caalu hin jiru jechuudha. Humni kun humna shororkeessaa jedhamee sadarkaa idil addunyaatti labsamuuf. Yoo akkas hin taane jiraachuun keenya waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Yoo akkas hin taane har'a miidiyaa hawaasaa kanarraa baanee lafa bulluqsuun keenya waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Uummata qeerraa buqqa'ee jiru immoo xayyaaraan yookiin immoo meeshaa gurguddaadhaan hin tumiinii horii isaa jalaan fixiinii qabeenya isaan barbadeessinii jechuu danda'uutu irra jira jechuudha. Kun nutti dhaga'amuu qaba. Kun uummata keenyatti dhaga'amuu qaba. Namoota keessumaa dhageettii qaban, namoota miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an, namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban irratti wanti kun itti dhaga'amuu danda'uutu irra jira jechuudha. Namoonni waajjira mootummaa keessa deemanii yeroo sagantaan adda addaa jiru maallaqaa akka buusuuf kadhatan har'a waajjira mootummaa sana keessa deemanii dhaabaa dirooniidhaan uummata tumuu xayyaaraan uummata tumuu dhiisaa jechuu danda'uutu irra jira. Basuma aab jedhee gaallaa jedhee yeroo inni morma irraa kutu yoo akkas hin taane salphina karaa fuulduraatti kana caalaa nu mudachuuf deemu keessaa ba'uu hin dandeenyu. Mormi isaa yeroo citu kana booda uummanni kun taa'ee ilaalu jechuudha. Har'a sagalee ta'uutu irra jira. Har'a uummata kanaaf sagalee ta'anii rakkoo isaa kana baasuu danda'uutu irra jira. Uummata kanarraa roorroon akka dhaabbatu dhiibbaa gochuutu irra jira. Waliin sagalee kee dhageessisii, waliin hegeree kee, waliin hiree kee murteessii. Akkuma beekamu torban kana keessumaa guyyoota muraasa asitti taateewwan naannoo Salaalee keessatti raawwatamaa jiran wantoonni miidiyaa hawaasaa kanarra deeman baay'ee kan garaa nama nyaatu, baay'ee kan nama gaddisiisuuf, baay'ee dhaga'uuf arguuf illee kan namatti hin tolle, kan miira namaa sururu hedduun raawwatamaa akka jirudha kan mul'achaa jiru. Akkuma namoonni hedduun miira isaanii ibsachaa jiran, akkuma gaddatti dhaga'ame ibsachaa jiran, taateen torban kana keessa guyyaan isaa ifatti illee guyyaa akkasii raawwatame jedhamee beekamuu baatullee wanti Salaalee keessatti torban kana keessa raawwatame baay'ee miira namaa kan tuqu, kan nama gaddisiisu, kan baay'ee namatti dhaga'amuu fi hegereen uummata kanaa maal ta'uuf akka deemullee kan gaaffii keessa nama galchudha jechuudha. Akkuma beekamu waggoota muraasa as keessumaa waggoota 5 as yookiin waggoota 5-4 asii wanti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu garuu immoo haga yakki Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhageettii dhabee sagalee dhabee ukkaanfamee kan inni uummanni baadiyyaa keessa jiraatu, uummanni magaalota bakka adda addaa keessa jiraatu, keessumaa uummanni daangaa naannoo Amaaraa wajjin wal daangessu keessa jiraatu rakkoo gurguddaa keessummeessaati kan inni ture jechuudha. Haa ta'u garuu sagalee dhabuudhaan namoonni sababa adda addaatiin haala adda addaatiin utuu uummata kanaaf sagalee hin kennin, utuu uummata kanaaf rakkoosaa roorroo irra ga'aa jiru, dararaa ulfaataa irra ga'aa jiru utuu sagalee hin kenninii fi tureera jechuudha. Uummanni kun deemee sadarkaa inni irra ga'ee haalli yakki Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru deemee sadarkaa inni irra ga'ee sadarkaa baay'ee ulfaataa sadarkaa ilaaluun arguun dhaga'uun namatti hin tollerra yeroo inni ga'utu mul'ataa jira jechuudha. Gochi kun kan yeroo jalqabaaf raawwatame utuu hin taane irra deddeebiidhaan kan inni raawwatamaa ture hagi argame yookiin immoo hagi sagalee argate, hagi dhaga'ame, hagi suurri kaafame yookiin immoo hagi miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee mul'ate baay'ee xiqqaa ta'ullee kanaa olitti dararaan uummata keenya irra ga'aa jiru baay'ee ulfaataa ta'uusaa irra deddeebiidhaan yeroo inni gabaafamu, yeroo inni himamu mul'ataa tureera jechuudha. Haa ta'u garuu uummatichi sagalee dhabee irra deddeebiidhaan rakkoo kanaaf saaxilamaati kan inni ture. Torban kana keessa wanti darraatti ta'ee kan miidiyaa irratti darbee miidiyaalee hawaasaa kana haguugee miira namaas baay'ee tuqe humnoonni Amaaraa yookiin immoo hidhattoonni Amaaraa yeroo isaan nama mana keessatti yeroo isaan albeedhaan qalan yookiin immoo gorra'anidha kan dhaga'ame kan mul'ate jechuudha. Haalli uummanni sun keessa jiru irra deebine yoo ilaalle uummanni kun waggoota 3 darban, waggoota 4 darban yeroo inni sagalee isaa ol kaasee iyyachaa ture ture jechuudha. Inumaayyuu immoo miidiyaalee dhorkatamee dhalattoonni naannoo sanarraati haga tokko haala naannoo sanaa hubatanii haalli sun isaan yaaddesse miidiyaa barbaadanii yeroo isaan himachaa turan, yeroo isaan dubbachaa turantu ture jechuudha.
humnoonni Amaaraa naannoo sana keessatti garmalee babal'achaa akka jiran babal'achuu qofatu hin taane humna isaanii ijaarratanii hidhatanii uummata Oromoo naannoo sana keessa jiru irratti dhiibbaa gochaa akka jiran dhalattoonni darraa yookiin immoo kanneen salaalee irraa dhufan yeroo baay'ee miidiyaa barbaadaniiti kan isaan himachaa turan. Garuu miidiyaan gurra kennee fi isaan dhaggeeffate iyyuu muraasa. Ani kan inni quba qabu miidiyaa ONN bira dhufanii yeroo isaan haala naannoo isaanii keessa ture haala isaan itti jiran waggaa 3 dura yookiin waggaa 4 dura kan isaan himatanidha kan dhagaye jechuudha. Uummanni kun xiyyeeffannoo hin arganne namni xiyyeeffannoo kenneef hin jiru humnoonni siyaasaa yookiin immoo humnoonni aktiivistoota yookiin immoo humnoonni rogeeyyii miidiyaalee hawaasaa irratti isaa ta'u hawaasa keessatti dhageestii qaban yeroo isaan dhageettii kennanii fi gurra kennanii fi uummata kanaaf sagalee ta'an inuman turre jechuudha. Kanaafuu uummanni kun sagalee dhabee yeroo dheeraadhaaf qophiin irratti taasifamaa ture amma sadarkaa morma muruurra yeroo inni ga'ametu jira jechuudha. Sadarkaan morma muruu kuni akkuma salphaatti kan dhufe tun taane adeemsa yeroo dheeraa keessa gandoota baadiyyaa hedduu to'annoo ofii isaanii jala galfachuudhaan uummata kumaatamaan lakkaa'aman qeerraa buqqisuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan mancaasuudhaan abiddatti qabsiisanii barbadeessuudhaan boodarra gara morma namaa muruutti yeroo isaan ga'antu jira jechuudha. Haala nama gaddisiisuun haala kun ni ta'a jedhamee haala hin eegamneen yookiin immoo kun ni ta'a jedhamee haala bara kana keessa jaarraa kana keessa kun uummata kana irratti ni ta'a jedhamee haala hin eegamneeni uummanni kun dararaa ulfaataa yeroo inni keessummeessaa jirutu jira jechuudha. Haalli waliigalaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa mul'achaa jiru haala naannoo darraa kana keessatti kan mul'ateen yeroo inni ifa ba'uutu jira jechuudha. Haalli Oromiyaa keessa jiru kana wajjin kan wal fakkaatu ta'uunsaa keessuma naannoota bakkoota aanota yookiin immoo gandoota naannoo Amaaraa wajjin wal daangessan rakkoo wal fakkaataa keessa kan isaan turan baroota dheeraadhaaf jechuudha. Addatti uummanni Oromoo Walloo maal keessa akka jiru namni hunduu ni beeka waggoota 400 waggoota gara 500tti siqanii isaa ol humnoota Amaaraa kana wajjin wal lolaa haaluma kanaan kan isaan dabarsan jechuudha. Hamma ammaatti kan isaan itti jiran. Baroota as dhiyoo kana keessa immoo aanota naannoo Amaaraa wajjin wal daangessan hunda keessatti gara jalqabaa 2018 yookiin 2017 2018-19 karaa Shawaa Bahaa karaa Minjaar Shonkoraa jedhamuun achirraan kan isaan baay'ee dhiibbaa gochaa turan baay'ee kan isaan namarratti dararaa geggeessaa turan achirraan ture 2020-2021 booda garuu naannoota kan biraatti illee karaa Wallagga Bahaatiin Horra Guduruu Wallaggaa keessaan achirraan uummata kana irratti yeroo isaan miidhaa geessisaa turan yeroo isaan ajjeechaa suukanneessaa yeroo isaan raawwataa turantu jira jechuudha. Aanaa darraa kana keessa gandoota hedduudha kan jiru bakki isaas aanaan isaas baay'ee bal'aa baay'ee guddaa waan ta'eef gandoota hedduutu jira. Gandoota kana keessa irra guddaa isaa hidhattoonni Amaaraa kun akka to'annoo isaanii jala galfatan yeroo adda addaatti himamaa ture jechuudha. Garuu namni dhaga'ee gurra kennee fi sagalee ta'ee fi miidiyaalee muraasa jechuudha. OMN yeroo baay'ee kan inni gabaasaa ture. Dabalataan Addis Standard yeroo hedduu gabaasaa ture, BBC'n darbee gabaasaa ture, VOA'n akkasuma darbee gabaasaa ture. Garuu uummanni aanaa darraa keessa jiraatu kun gandoota hedduu kan inni gadhiisee hidhattootni Amaaraa Faannoo jedhaman kun immoo bakka sana qabatanii qabeenya uummatichaa akka barbaadan barbadeessaa akka barbaadan saamaa kan isaan turan kan har'aa miti jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessa wanti uumamaa jiru burjaajii hedduun uummata Oromoo keessatti uumamee akka jiru ni beekama jechuudha karaa adda addaatiin. Karaa tokkoon uummanni kun roorroo hagana ulfaatu kana taa'ee ni keessummeessaa jedhamee hin eegamu ture. Garuu sababoota adda addaatiin uummanni kun taa'ee akka inni roorroo kana dhandhamu sababoonni taa'ee san hedduutu jira jechuudha. Isaan keessa akka fakkeenyaatti kaasuuf waggoota 6 kana mootummaa kanaa akka waan mootummaa Oromootti hidhattoonni Amaaraa kunis humnoonni Amaaraa, humnoonni siyaasaa isaanii, humnoonni hawaasummaa isaanii hundi isaanii mootummaa kana mootummaa Oromooti jedhanii waan yaadanii fi kan isaan uummata irratti miidhaa guddaa kan isaan geessisaa jiran iyyuu tokko sababa kanaani. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii waan yaadaniif Oromoos immoo baroota dheeraadhaaf itti duulanii eenyummaa isaa irratti duulanii balleessuuf hojjetaa waan turaniif ammas uummata kana sababii namni yookiin immoo mootummaa kanaan dura biyya kana geggeessaa ture yeroo namni muummicha ministeeraa tokko Oromoo ta'e tokko yeroo inni aangootti ol ba'u mootummaa kana mootummaa Oromooti jedhanii moggeessuun mootummaa Oromoo jedhanii beekamtii akkasitti kennuun akka uummanni bal'aan baadiyyaa jiraatu uummanni bal'aan Oromiyaa keessa bakka hedduu jiraatu akka inni naannoo biraa keessa illee uummanni jiraatu akka inni dararamu akka inni miidhaa adda addaaf akka inni saaxilamu taasiseera jechuudha.
Uummanni kunis immoo akka inni roorroo kana ka'ee ofirraa hin ittisne burjaajjiin hedduun kan inni gaggeeffamaa ture. Mootummaa kana yeroo haa kenninuu haa obsinuu mootummaan kun ni jijjiiramaa yookiin immoo haalli tasgabbaa'aan ni dhufa. Humnoonni diinaa mootummaa kana mootummaa Oromooti jedhanii nutti duulaa jiru waan ta'eef nutis mootummaa kanatti duuluu hin qabnu kan jedhuudhaani haga ammaatti rakkoon kun uummata kanarra akka inni bubbulu akka inni uummanni kun haga inni morma cituutti sadarkaa morma cituutti akka inni ga'u taasiseera jechuudha. Inni kuni wanta baay'ee xiyyeeffannoo barbaadu ture. Garuu xiyyeeffannoo utuu hin argatiin akka mootummaa kana irratti mormiin akka hin taane mootummaan kun akka inni nageenya uummataallee akka inni hin kabachiisne daangaa Oromiyaallee akka inni hin kabachiisne akka uummanni dhiibbaan goone akka uummanni gaaffii kanallee akka inni hin gaafanne taasisameeti kan inni rakkoo kana hundaaf akka inni saaxilame jechuudha. Uummanni kun uummanni uummatadha. Uummanni hundi uummata siyaasaa miti. Humnoonni siyaasaa uummata muraasa. Isaan kun uummata keessatti kan isaan kaka'umsa uumanii akka uummanni kun gara siyaasaatti guddatu kan inni taasifamu jechuudha. Garuu uummanni kun utuu siyaasallee hin beekin dhimma siyaasaa wajjinillee kan wal qabatu utuu hirmaannaa kan biraallee utuu hin taasisin sababii eenyummaa isaatiif baadiyyaa keessa ooyiruu isaa keessa lafa qonnaarraa baqataa lafa qonnaarratti ajjeefamaa mana isaa keessatti abiddaan gubataa yeroo inni jirutu jira jechuudha. Naannoo Oromiyaa kana keessatti humni waraana bilisummaa Oromoo babal'achaa yeroo deemu mootummaanis immoo humna kana dhabamsiisuuf waan barbaaduuf bakka humni kun socho'e hundatti yeroo inni haleellaa raawwatu jira jechuudha. Haleellaa raawwatamu kana keessatti kan miidhamu waraana sana yookiin immoo humna waraana bilisummaa Oromoo sana tun taane uummata jechuudha. Waraanni suni yeroo murtaa'eef bakka tokko tura, yeroo murtaa'eef tarkaanfii wayii fudhata. Sana booda naannoo sana gadhiisee ni deema. Sana booda uummanni kun haleellaa hin taaneef saaxilamu jechuudha. Kuni waan inni waggoota 5 darban kana keessa Oromiyaa keessatti godhe adeemsi kun kan namni hunduu beekudha jechuudha. Karaa tokko inni kuni adeemsa siyaasaa wal xaxaa ta'e kana keessatti mootummaan yeroo baay'ee mootummoonni abbaa irree mootummaan dimokiraasiin shaakalle yookiin immoo mootummoonni abbaa irree yeroo hedduu lolli akka jiraatu kan isaan barbaadanii jedhama. Inni kun saayinsii masaati. Lolli akka jiraatu lola keessaa yoo ba'ame mootummaan sun jiraachuu hin danda'u waan ta'eef lolliif beelli walitti bu'iinsi akka jiraatu barbaadu jechuudha. Walitti bu'iinsi karaa amantiidhaan karaa sabaatiin beelli akka inni uumamu itti yaadamee yeroo inni hojjetamu wal waraansi akka inni itti fufiinsaan akka inni jiraatu yeroo taasifamu waan akkasii kanatti mul'ata jechuudha. Silaa haalli nageenya Oromiyaa keessaa furamuu danda'a ture jechuudha. Furamuu danda'a ture jechuun waraanni bosona jiru kun waraana bilisummaa Oromooti. Namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaati afaan Oromooti kan inni haasa'u. Dhimmi siyaasaa dhimma afaanii ta'us baatu yookiin immoo dhimmi siyaasaa dhimma namni afaanii wal dubbatee waliin haasa'uu qofatu hin taane yookiin immoo namni Oromoo ta'e yookiin mootummaa ta'e inni kaan immoo Oromoon kan biraa bosona jiraateef akkasitti kan furamu ta'ullee baatu mariidhaan haalli sun furamuu ni danda'a ture. Garuu lolli akka jiraatu waan barbaaduu fi mariin akka inni hin milkoofne taasifamaati kan inni turee fi amma ammaallee kan jiru mariin akka inni hin milkoofne lolli yeroo dheeraa akka inni jiraatu lola keessa immoo mootummachi akka umurii isaa dheereffatu taasifamaa jechuudha. Haala kanarraa ka'ee waraanni akka inni Oromiyaa keessaa hin dhabamne yookiin immoo akka lolli Oromiyaa keessaa hin dhabamne taasifama. Waraanni bosona jirus yookiin waraanni bilisummaa Oromoos sochii isaa babal'ifataa deema. Yeroo babal'ifatu kana keessatti haalli nageenyaas akkasuma boora'aa hammaataa deema jechuudha. Darraa keessattis wanti kana mirkaneessu baay'ee jira jechuudha. Darraa keessatti lolli dhaabbataan gaggeeffamuu baatullee yookiin lolli dhaabbataa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamuu baatullee sochiin waraana bilisummaa Oromoos akka jiru beekamaadha. Gama biraatiin sochiin hidhattoota faannoo jedhaman kanaas akka jiru beekamaadha. As keessatti walitti bu'iinsi qaamota sadii gidduutti kan inni gaggeeffamu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni faannoo walitti bu'iinsi isaan gidduuttis ni jiraata. Mootummaa Itoophiyaa faannoo gidduuttis walitti bu'iinsi ni jiraata. Mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduuttis walitti bu'iinsi ni jiraata jechuudha. Dirreen kun immoo dirree tokkichuma kanuma uummanni irra jiraatu kana jechuudha. Uummanni kun immoo kana gidduutti humnoota sadan kana gidduutti yeroo inni rakkoo guddaaf saaxilamu jira jechuudha. Amma wanti bu'uuraa har'a kaasuu barbaannu waa'ee uummata darraa keessatti mormi isaa irraa citaa jiruuti jechuudha. Waa'ee uummata darraa aanaa darraa keessatti mormi isaa irraa citaa jiru. Waa'ee uummata qe'ee keessaa buqqa'ee utuu baadiyyaa keessa muka keessattuu da'oo godhatee jiraatu yookiin immoo mana amantaa keessattuu da'oo godhatee jiraatu yookiin walitti qabamee bakka tokkotu jiraatu
xayyaaraan yookiin immoo humna qilleensaa fayyadamuudhaan mootummaan isaaniin haleeluudha jechuudha waan nuti amma haasofnu. Uummanni kun qe'ee isaarraa hidhattoota faannoo kanaan qe'ee isaarraa gadhiisee godaaneerra. Baatii fulbaanaa bara darbeerraa kaasee jechuudha. Baatii fulbaanaa bara darbeerraa kaasee akka uummanni kun qe'ee irraa godaanee bakka adda addaatti faca'ee qubatee jiruuni tibba kana immoo gama mootummaa Itoophiyaatiin qilleensarraan xayyaaraan yeroo haleellaan irratti gaggeeffamaa jiru jira jechuudha. Kan hawaasni naannoo sanaa kan inni himataa jiru kana jechuudha. Hawaasni kan inni himatu bakka nuti baqannee jirrutti mootummaan maaliif nu haleela? Nuti hidhattoota karaa faannootiin qe'ee irraa buqqaaneerra. Qe'ee keenyarraa midhaan keenyarraa qabeenya keenyarraa buqqaanee baadiyyaatti yookiin immoo muka jalatti galeerra. Amma garuu mootummaan maaliif xiyyeeffannaa nurratti godhee xiyyaaraan maaliif nu haleela? Lafoodhaan maaf nu haleela kan jedhudha gaaffiin uummata sana. Har'as kan nuti haasa'uuf deemu waa'ee kanaati jechuudha. Uummanni kun hidhattoonni faannoo kun bakka hedduutti kan isaan gocha akkasii kana godhan jenneerra. Darraattis kan raawwate kanuma. Darraatti erga kun raawwate booda garuu mootummaan silaa xiyyeeffannoo kennee nageenya uummata kanaa eegsisuu qabu. Nageenya uummata kanaa eegsisee qe'ee isaaniitti deebisuu qabu. Daangaa uummata kanaa eegsisuu danda'uu qabu. Uummata qe'ee irraa buqqa'e baqate bosona keessatti yeroo inni xayyaaraan tumu yeroo inni humna qilleensaadhaan haleeluutu mul'ata jechuudha. Kuni waan ta'uu hin qabne ture. Haalli kun uummata kana qofa miti kan inni miidhu. Mootummichi utuu waan kana utuu hubate utuu beeke haalli kun uummata kana qofa utuu hin taane kan inni miidhu mootummichas ni miidha biyyichas ni miidha jechuudha. Kan diigumsa fidu kan tasgabbiin akka dhabamu kan taasisu wanti biraan hin jiru jechuudha. Wantoota keessumaa sarbama mirga namummaa diigamiinsi biyyaas kanumarraati. Waliin jireenya hawaasaa kan inni boora'u irra guddaan sababii kanarraa ka'eeti kan inni boora'u jechuudha. Uummanni kun har'a yeroo inni haala waggoota dhibbaa asitti ta'ee hin beekneen waggoota 150 asitti ta'ee hin beekneen bassuma aab jedhee gaallaa jedhee yeroo inni mormarraa kutu uummanni kan viidiyoo kana argu yookiin immoo kan taatee kana dhaga'u miirri isaa hagam akka tuqamu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Har'a haalonni hedduun ulfaatanii haalonni hedduun danqanii uummanni kun akka inni ba'ee sagalee isaan dhageessifanne akka inni ka'ee hin falmanne haa taasisan iyyuu malee kun bara baraan kan sammuu namaa keessaa hin banne qalbii uummataa qabatee kan jiraatu seenaatiin illee kan daddarbudha jechuudha. Har'a uummanni naannoo sana keessatti uummanni aanaa darraa keessa jiraatu tuttuqqaa siyaasaa kan hin qabne dhimmoota siyaasaa wajjin wal qabatee baroota dheeraadhaaf kan inni akkasumatti jiraachaa ture. Amma garuu sababii kanaatiin rakkoo arguu keessa darbee mormi isaa yeroo citu kana booda uummanni kun taa'ee ilaalu jechuudha. Kana booda uummanni kun taa'ee ilaaluuf hin deemu. Namni hunduu kan inni beekuu qabu kana jechuudha. Hidhattoonni faannoo kun Oromiyaa keessa yeroo socho'an kana keessatti miidhaa isaan geessisan akka jirutti ta'ee miidhaan kun garuu bakka ta'etti dhaabbachuu qaba. Uummanni callisee miidhaa kana callisee simachuu callisee taa'ee ofirratti ilaaluu tun taane miidhaan kun akka inni dhaabbatu dararaan kun akka inni dhaabbatu roorroon kun akka inni dhaabbatu dhiibbaan taasifamuu qaba. Karaa biyya alaatiinis biyya keessaanis hawaasni bakka hundaa sagalee dhageessisuu danda'uutu irra jira jechuudha. Wanti kun xumuratti argachuu qaba. Xumura argatu taanaan nageenya hawaasaas ni boora'a wanti gara fuulduraatti ta'uuf deemu baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin wal qabatee akkuma jalqabatti tuquuf yaallee dhimma araaraa wajjin kan wal qabatu humnoota wal lolan kana gidduutti araarri akka taasifamu yeroo adda addaatti dhiibbaan yeroo taasifamu ni mul'ata jechuudha. Dhiibbaan sun garuu hidda kutuu hin dandeenye jechuudha. Dhiibbaan sun hidda kutuu hin dandeenye lolli ammallee akkuma itti fufetti wal dhabbeen ammallee akkuma itti fufetti wal dhabbee kana keessa immoo lubbuun uummataa haala gaddisiisuun yeroo inni ba'aa jirutu mul'ata jechuudha. Haala kana dhaabsisuuf yookiin immoo haala kana to'achuuf dhiibbaan godhamuu qabu karaa adda addaatiin qaamonni silaa dhimmi isaa ilaallatu ga'ee isaanii hin ba'atiin jiru jechuudha. Gama biraatiin humnoonni adda addaa humnoonni gama siyaasaatiinis haa ta'u gama miidiyaa hawaasaatiinis haa ta'u gama miidiyaa idileetiinis haa ta'u gama dippiloomaasiidhaan gama biyya alaa advookasii adda addaatiin humnoonni adda addaa ga'ee isaanii hin ba'anne jechuudha. Keessumaa humnoonni jechuun Oromoon sadarkaa adda addaatiin jiru dhimma kanarratti ga'ee isaa hin ba'anne haga ammaatti. Karaa tokko qoodni miidiyaa baay'ee guddaa ture jechuudha. Qoodni miidiyaa yeroo kana keessa miidiyaan bifa adda addaatiin yeroo inni babal'achaa jiru gama tiiktookiitiin gama yuutuubiitiin gama feesbuukiitiin gama miidiyaa tamsaasaatiin gama adda addaatiin yeroo miidiyaan dhiibbaa guddaa uumuu danda'u kana keessatti miidiyaatti fayyadamaa hin jiru. Oromoon miidiyaa irratti dubbachaa hin jiru. Rakkoo isaa miidiyaan ho'isaaf hin jiru. Yoo miidiyaan hin ho'isne, yoo miidiyaan beekamtii hin kennine, yoo miidiyaa irratti ajandaa ta'ee hin haasa'amne eenyullee dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu hin danda'u jechuudha.
Kanaaf inni kun xiyyeeffannoo keessa galee miidiyaaleen irratti hojjechuu akka qaban, akka sagalee kennuu qaban, akka sagalee ta'uu qaban, sagalee ta'uu qofa osoo hin taane qorannoo adda addaa gaggeessanii akka haala kana ifatti baasuu akka qabantu ta'uu qaba ture jechuudha. Garuu miidiyaaleen haga ammaatti gurra isaanii cufatanii taa'an hedduudha. Keessumaa miidiyaan kan mootummaa silas hin komatamu, miidiyaaleen kaanillee haga barbaadamu sagalee ta'an jiran jechuudha. Tokkichi uummata darraaf sagalee ta'aa jiru yoo jiraate OMN jechuudha. OMN irra caalaa kan sagalee uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru hin jiru. Yeroo baay'ee kan argamaa jiru jechuudha. Miidiyaaleen kaanis dhiibbaa adda addaa keessa kanneen jiran jiru. Garuu sagalee ta'uun baay'ee murteessaa ture, barbaachisaa ture jechuudha. Miidiyaan qooda isaa hin ba'atiin jira. Miidiyaan qooda isaa akka ba'atu irratti hojjetamuu qaba jechuudha karaa tokkoon. Miidiyaa gaafa kaasnu rogeeyyiin miidiyaa irratti immoo dhageettii guddaa qaban ni jiru. Miidiyaa irratti dhageettii guddaa kanneen qaban, hawaasa keessatti kan dhageettii qaban baay'een isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf baraas dhiyoo kana keessa miidiyaan baay'ee dhageettii guddaa uumu, kanneen biyya alaattis biyya keessattis dhiibbaa guddaa uumu, gama fundraisingidhaan, gama advocacy adda addaadhaan, gama dhiibbaa uumuu adda addaatiin, gama tiiktookiitiin yeroo baay'ee dhimmoota ajandaan ta'an irratti wantoonni hedduun ka'anii yeroo isaan haasa'aman ni mul'ata. Garuu dhimma ishuu Oromoo irratti yookiin immoo dhimma gaaffii Oromoo irratti yookiin dhimma miidhaa uummata Oromoo irratti yeroo inni sagaleen achirratti kennamu baay'ee muraasa jechuudha. Kanaafuu inni kunis xiyyeeffannoo keessa galfamuu qaba. Kun xiyyeeffannoo keessa hin galfamu taanaan rakkoon kana caalaa babal'ataa deemaa jechuudha. Kana caalaa babal'ataa gaafa deemu bakka itti dhaabantu nama dhiba. Waa'ee rakkoo uummata kanaa bakka itti dhaaban, bakka itti to'atan kun nama dhibuu danda'a jechuudha gara fuulduraatti. Kanneen miidiyaalee tiiktookii irraati sababoota adda addaatiin maallaqa walitti guuran, kanneen ajandaa adda addaa uumanii achirratti wal faarsaa, wal arrabsaa oolan, dhimma ishuu Oromoo irratti garuu yeroo isaan ajandaa godhatanii taa'anii haasa'an hin jiru jechuun danda'amu muraasa jechuudha. Namoonni dhiibbaa uumuu danda'an dhimma kana hin kaasani. Uummata aanaa darraa, uummata Salaalee darraa qofa miti. Salaalee keessa bakkoota hedduu Gabra Gurraachaa, gara Mogor, gara bakkoota hedduu keessatti yeroo miidhaan bifa wal fakkaataadhaan ga'u namni ba'ee dubbataa ture hin jiru jechuudha. Garuu yeroo nagaa, yeroo gammachuu maqaa uummata kanaatiin daldalli adda addaa yeroo inni gaggeeffamu jira jechuudha. Yeroo maqaa uummata kanaatiin maallaqni guddaan yeroo inni galii walitti qabamu jira jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf yeroo goobee, yeroo shinooyyee, yeroo sagantaa adda addaa, yeroo masqalaa, yeroo maarree, yeroo kana keessa advocacy'n yookiin immoo miidiyaa irratti kaka'umsi guddaan uumame yeroo maallaqni guddaa walitti qabamaa ture, yeroo ittiin faarfatamaa ture jira jechuudha. Uummanni sun uummanni aadaa sana qabatee, uummanni aadaa sana tiksee har'a asiin ga'e uummata Oromoo naannoo sana jiraatudha. Uummanni Oromoo naannoo sana jiraatu roorroo humnaa olii keessummeessaa jira. Uummanni roorroo humnaa olii keessummeessaa jiru kuni har'a jiraachuu dhiisuunsaa gaaffii keessa galeera jechuudha. Yeroo uummanni kun jiraachuu dhiisuunsaa gaaffii keessa gale kana keessatti qaamonni aadaa uummata kanaa beeksifna jedhanii yookiin immoo qaamonni maqaa uummata kanaatiin maallaqa walitti qabatan yookiin immoo galii adda addaa walitti qabatan yookiin immoo maqaa uummata kanaatiin ba'anii mul'atanii har'a sagalee ta'uutu irra jira. Har'a uummata kanaaf sagalee ta'anii rakkoo isaa kana baasuu danda'uutu irra jira. Uummata kanarraa roorroon akka dhaabbatu dhiibbaa gochuutu irra jira. Namoonni waajjira mootummaa keessa deemanii yeroo sagantaan adda addaa jiru maallaqaa akka buusuuf kadhatan har'a waajjira mootummaa sana keessa deemanii dhaabaa dirooniidhaan uummata tumuu, xayyaaraan uummata tumuu dhiisaa jechuu danda'uutu irra jira. Yoo akkas hin taane uummanni kun ittiin fufu yoo ta'e wanti gara fuulduraatti itti fufu hin jiru, aadaan itti fufu hin jiru, dhiichisni sirbi itti fufu hin jiru jechuudha. Namoonni waajjira mootummaa keessa deemanii kadhaa adda addaa kadhataa oolan, namoonni achitti mul'ataa oolan yaa mootummaa dhaabi jechuu danda'uu qabu jechuudha. Dhaabi uummata keenya irraa rakkoo kana dhaabi, rakkoo kun akka inni haraaramu mariidhaan akka inni furamu godhi, xayyaaraan tumuu, lafoodhaan tumuu dhaabii jechuu danda'uu qaba. Uummata qeerraa buqqa'ee jiru uummata qeetti deebisii jechuu danda'uu qaba. Uummata qeerraa buqqa'ee jiru immoo xayyaaraan yookiin immoo meeshaa gurguddaadhaan hin tumiinii, horii isaa jalaan fixiinii, qabeenya isaan barbadeessinii jechuu danda'uutu irra jira jechuudha. Yoo akkas hin taane jiraachuun keenya waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Yoo akkas hin taane har'a miidiyaa hawaasaa kanarraa baanee lafa bulluqsuun keenya waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Uummanni kun uummanni utuu barnoota hin argatiin, uummanni kun utuu tajaajila adda addaa hin argatiin har'a nuyi mimmiidhagnee deemnu, nuyi mimmiidhagnee magaalaa keessa uffata babbareedaa uffannee deemnu. Uummanni kun garuu
waan nyaatee bulu dhabee yeroo inni rakkataa jiru jira. Uummanni keessumaa uummanni aanaa darraa keessa jiru suuraalee gidduu kana miidiyaalee hawaasaa irratti faffaca'aa jiran namoonni argan baay'ee kan miira namaa tuqu jechuudha. Uummanni kun gogaa qofatu deema, lafee qofatu deema. Innumti jiru jechuudha. Maaliif uummanni kun tajaajila bu'uuraa oomaa hin qabu, tajaajila fayyaa hin qabu, nyaata gahaa hin qabu. Har'ammoo nageenya dhabee qe'ee keessaa ba'ee muka jalatti xayyaaraan tumamaa jechuudha. Kun nutti dhaga'amuu qaba. Kun uummata keenyatti dhaga'amuu qaba. Namoota keessumaa dhageettii qaban, namoota miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an, namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban irratti wanti kun itti dhaga'amuu danda'uutu irra jira jechuudha. Yoo akkas hin taane salphina karaa fuulduraatti kana caalaa nu mudachuuf deemu keessaa ba'uu hin dandeenyu. Waliin cabaa jirra jechuudha. Waliin cabaa jirra. Har'a uummanni kun ati Oromoo jedheeti kan inni ajjeefamaa jiru. Malee ati waan waraana bilisummaa Oromoo taateef yookiin waan ati waraana bilisummaa Oromoof taateef si ajjeesee yookiin waan ati qabsoo bilisummaa Oromoo deeggartuuf si ajjeesee waan ati mootummaa biyya bulchu deeggartuuf si dhiisaa jiru miti jechuudha. Humni sitti aggaame kun. Kanaafuu kun dhiibbaan irratti godhamuu qaba. Dhiibbaan irratti godhamee uummanni kun dammaqiinsa uummachuu qaba jechuudha. Uummata egereessaaf nu abdatu kanaaf sagalee hin taanu yoo ta'e jiraachuun keenya faayidaa hin qabu dhabamuu qabna jechuudha nutillee. Yookiin miidiyaa hawaasaa dhiisnee baduu yookiin miidiyaa irraa fagaachuu afaan keenya qabannee taa'uu yookiin uummata kanaaf sagalee isaa dhageessisuu fi uummata kanaaf gadduu uummata kanaaf birmachuu danda'uu qabna jechuudha. Kana qofa miti. Miidiyaalee namoota miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii qaban yookiin dhageettii qaban qofa miti jechuudha. Humnoonni siyaasaa Oromoo humnoonni qabsoo geggeessina jedhan yookiin immoo humnoonni ammallee qabsoo geggeessaa jiran humnoonni gaafa filannoo qofa mul'atan baay'een isaanii jiru. Gaafa filannoo qofa mul'atanii kanneen korojoo keessatti sagalee eeggatan uummata kana kan boruuf gaafa filannoo gaafa sagaleen kennamu uummanni filachuu danda'u uummata kana. Uummanni boor sagalee sii kennee mootummaatti si baasuu danda'u uummata kana. Humnoonni siyaasaa kun kanneen maqaa qofaan jiru kan guyyaa tokko sagalee uummata isaanii dhageessisiin kan guyyaa tokko quuqqaan uummata isaanii itti dhaga'amee uummanni koo miidhamaa jira kan hin jedhiin kan waggaa 5 mul'atan jiru jechuudha. Isaan kana uummanni har'a adda baafachuu danda'utu irra jira. Kanneen immoo kanneen har'allee qabsoo geggeessaa jiran kanneen har'allee sagalee qaban har'allee dhageettii qaban uummata kanaaf hin dubbatan yoo ta'e dubbachuu qofa miti uummata kana kallattii akeekuu danda'utu irra jira. Uummata kanaaf kallattii kaa'anii karaan si baasu kana yaa uummata nana jechuu danda'utu irra jira jechuudha. Yoo akkas hin taane gaafatama seenaa jala ba'uu hin dandeenyu eenyuun keenya. Yaa uummata nana karaan si baasu karaan siif malu karaa roorroo kana sirraa ittisuu danda'u karaa roorroo kana ofirraa dhaabbachuu dandeessu kana jedhanii itti agarsiisuu danda'uu qabu. Maqaa qofa baatanii taa'uun faayidaa hin qabu. Maqaa qofa baatanii yookiin immoo callisanii gaafa itti tole qofa dubbachuu yookiin gaafa itti tole qofa haasa'uu yookiin gaafa itti tole qofa kun hin ta'u jechuudha. Kanaaf humnoonni siyaasaas yookiin humnoonni Oromoo keessatti qabsoo siyaasa geggeessan yookiin immoo qabsoo bilisummaa keessatti hirmaatan yookiin qabsoo bifa adda addaatiin geggeessan har'a uummata kanaaf sagalee isaanii dhageessisanii kallattii itti agarsiisanii uummata kana dura bu'uu qabu. Yoo akkas hin taane maaliif ijaaramuun barbaachisa? Yoo akkas hin taane maaliif uummata kanaaf yoo sagalee hin dhageessifne yoo uummata kanaaf hin dubbanne yoo uummata kana kallattii itti agarsiisanii roorroo itti aggaamu jalaa hin baraarre roorroo har'a morma muramaa jiru miti sagara fuulduraatti sitti dhufuu danda'u jedhanii kallattii akeekuun utuu jiru har'a yeroo uummanni kun taa'ee mormaa citu taa'anii ilaaluun sirrii miti jechuudha. Humnoonni immoo uummata kana kallattii akeekan akka sagaleen isaanii hin dhaga'amne godhamaa ture jechuudha waggoota 5-6 darban kana keessa. Utuu rakkoon har'aa kun hin uumamin utuu har'a morma cituun hin uumamin humnoonni gara fuulduraatti rakkoo kana argan rakkoo kanatu sitti deemaa jira yaa uummata nanaa jedhanii yeroo isaan kallattii kaa'aa turan akka sagaleen isaanii hin dhaga'amne akka isaan yeroo hundaa waa'ee boo'ichaa qofa yeroo hundaa waa'ee gaddaa qofa yeroo hundaa waa'ee qabsoo qofa yeroo hundaa waa'ee kanaa qofa akka isaan suusii sanaa akka isaan qabanitti yeroo inni ibsamaa ture jira jechuudha. Uummanni Oromoo nageenyi isaa eegamuu danda'uutu irra jira. Oromiyaan humna nageenyaa isheef amanamaa ta'e humna nageenyaa nageenya ishee eegsisuu danda'u qabaachuu qabdii jedhamee yeroo kaafamaa ture yeroo uummatatti himamaa ture akka uummanni waan sana dhageenye wacitti baay'ate jechuudha. Wacitti baay'isanii
akka uummanni waan biraatti ko'ommatu godhame jechuudha. Har'a duuba deebinee wantoota waggoota ja'an darban kana keessatti ta'aa turanii fi jiranii irra deddeebinee ilaaluu danda'uun nurra jira. Dogoggorri eessa jira? Nuti dogoggora maalii uumne? Eenyutu dogoggora nurratti uume kan jedhu uummanni kun taa'ee ilaaluu danda'uu qaba jechuudha. Kana qofas miti, humnoota siyaasaa qofa miti. Humnoonni namoonni biyya alaa jiran, Oromoonni biyya alaa jiran barnootaan bifa adda addaatiin kanneen biyya alaa jiran, biyya nagaa qabu keessa kanneen jiranii dhiibbaa isaan uuman laayyoon turre jechuudha. Dhiibbaa uumuu barbaadan yookiin immoo dhiibbaa uumuuf ka'anii kutatanii ka'anii. Wantoonni baay'een ta'anii darbaniiru. Wantoonni baay'ee uummata kana akka inni roorroo biraa hin keessummeessine wantoonni gochuu danda'an baay'een ta'anii darbaniiru jechuudha. Duuti Haacaaluu Hundeessaa waan baay'ee jijjiiruu danda'a ture biyya kana keessatti. Uummata kana keessatti waan baay'ee jijjiiruu danda'a ture. Akka uummanni lammata roorroon akkasii akka itti hin dhufne, akka lammata uummanni kun qaroonsaa haala kanaan akka hin ajjeefamne taasisuu ni danda'ama ture. Garuu sunuu uummata kana mataa walitti qabee akka uummanni kun dhiibbaa godhu hin taasifne jechuudha. Duuti Battee Urgeessaa waan jijjiiruu danda'u qaba ture. Namoonni uummata kanaaf sagalee ta'an, namoonni uummata kanaaf dhimman, uummata kanaaf dhaabbatan yeroo isaan adamsamanii itti yaadamee yeroo isaan ajjeechaan irratti raawwatamu uummanni biyya alaa keessa jiraatu tarkaanfii tokko fudhachuu danda'uu qaba ture jechuudha. Advokeesiin ni gaggeessu dhiibbaan uumuu danda'uu qaba ture jechuudha. Karaa irratti ba'anii alaabaa qabatanii firii maarree justice for eenyu jechuu qofa miti ture jechuudha. Dhiibbaan isaan uuman akka uummanni kun lammata roorroon akka inni ittiin dhufne taasisuu danda'uu qaba ture. Humnoonni har'a ajjeechaa adda addaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiran keessumaa humnoonni faannoo jedhaman kun yakkoota gurguddaa suukkanneessaa ta'an raawwataniiru. Kan galmee shororkeessummaa idil addunyaa irratti galmeessuu danda'u raawwatanii darbaniiru. Walloo keessatti uummata jumlaadhaan konkolaataa keessaa buusanii guyyaa saafaadhaan rasaasa itti dhukaasanii ajjeesanii viidiyoo waraabaniiru. Nama ajjeesanii morma irraa muranii morma isaatti geeraraniiru viidiyoo waraabanii itti dhaadataniiru. Kan kana alaa ragaan kana caalu hin jiru jechuudha. Humni kun humna shororkeessaa jedhamee sadarkaa idil addunyaatti labsamuuf. Garuu uummanni keenya ala jiraatu dhiibbaa kana uumee akka roorroon kun irraa dhaabbatu gochuu hin dandeenye jechuudha. Har'a kunoo ciibsanii dhala namaa ciibsanii bassuma aam jedhanii qalaa jiru jechuudha. Bassuma aab jedhanii yaa gaalla jedhanii morma irra jetanii qalaa jiru. Ragaan kana caalu hin jiru. Humna kana humna shororkeessaa jedhanii akka inni labsamu gochuuf dhiibbaan advokeesii yookiin immoo dhiibbaan alarraa taasifamu kana faa gochuu danda'uu qaba ture jechuudha. 2018, 2019, 2020 Iskindir Naggaa fa'aa yeroo mana hidhaatii ba'an qeerroo faarsanii jajanii yeroo murtaa'e booda haala isaan eegan sun waan hin taaneef qeerroo kana ba'anii shororkeessummaadhaan labsuuf masaraa White House'itti, Washington DC'tti, biyyoota adda addaa keessatti yeroo isaan qorannoo adda addaa dhiyeessaa turan, yeroo isaan waraqaa adda addaa galchaa turantu ture jechuudha. Garuu qeerroon guyyaa tokko ajjeechaa suukkanneessaa akkasii mitiiti, ajjeechaa ciibsanii morma kutuu mitiiti, dhala namaa irratti, siviilii irratti miidhaa tokko illee hin geessine jechuudha. Yeroo rasaasni akka bokkaatti roobaa ture. Oromiyaa keessatti yeroo fincilli guddaan gaggeeffamaa ture sana keessa, yeroo wayyaanee wajjin morma wal qabee wal hudhaa ture sana keessa Tigreen Oromiyaa keessa jirtu tokko tiktiin irraan kaane jechuudha. Har'a garuu uummanni nagaan, uummanni fayyaalessi, uummanni hirmaannaa siyaasaa hin qabne sababii eenyummaa isaa, sababii oromummaa isaa ati Oromoodha miti jedhameeti ajjeefamaa jira jechuudha. Dhumarratti waan jechuu barbaadu yaa uummataa, yaa biyya keessaaf yaa biyya alaa jirtu, yaa siyaasa gaggeessituu, yaa hojii adda addaa irratti bobbaatee jirtu, kan sitti bobba'amee jiru duula eenyummaati. Duula eenyummaa sirratti baname kana yeroo wal duukaa dhaabbattee yeroo ofirraa qolattu amma yoo hin ta'u ta'e waliin dhabamuuf deemta. Waliin sagalee kee dhageessisi, waliin hegeree kee, waliin hiree kee murteessi jechuun barbaada. Galatooma.